Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Mudde 15 bara 2015 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Oppiidiyoon kan hundoofte halagaani akeeka Oromummaas of keessaa hin qabdu. Akkuma bitilleetti harka TPLF hin tolfamte kaleessa har'as kan dhaabbatte dantaa TPLF eegsisuuf qofa. Mana abbaa ishee diigdee mana Oromaa kan ijaaraa jirtu gartuun gantootaa kun dantaa sabaa dhukkaamsitee dantaa diinaa eegsisuuf jecha uumama ishee irraa jalqabdee Oromoo kijibaa turte. Darraa Odaa Masqalee jalatti hundoofne jechuun adet Tigraay keessatti wayyaaneetiin bixxilamuu isaanii waggoota 24 haala turanii galgala keessa guyyaan isaan saaxile. Haqni yoomiyyuu dhohee kan ba'u yoo ta'ellee OPDO fi wayyaanonni kijibni uumama isaanii fi amantaa isaanii akka ta'e hubanna. Eenyullee yoo ta'e akka mootummaa uummataatti kan isaan lakkaa'u hin jiru. Yoo mutaanan amanamummaas hin qaban hin qabaatanis. Filmaata waggaa 5 gaggeeffamu keessatti harka dhibba irraa harka tokkoon illee osoo hin filatamin dhibba irraa dhibbaan moone harka nuudhaa jedhanii ililchu kun uumama isaaniiti. Haaluma kanaan har'as maaster pilaanicha hojiirra oolchuuf durarratti muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti kan dubbate yoo ta'u malaammaltummaa yookaan kiraa sassaabdummaa naannoo Oromiyaa keessatti jiru hambisnee investoroota keenyaaf haala mijaawaa uumuuf lafootiin investimentii ta'an marfamanii harka federaalaatti galuu qabu jedhee dubbatee ture. Kanaafis kan ta'u haalduleen xumuramee hojiin eegalameera. Koorporeeshiniin lafa magaalota qindaa'anii olaantummaan bulchus hundaa'eera. Tartiibonni kunneen sadarkaa federaalaatti erga xumuramanii booda caffeen Oromiyaas lafa Oromiyaa kana dabarsee kennuuf ifatti murteesseera. Dhaadannoon Abbaa Isaayyees dhugoomeera. Kun hundi kan ta'e maaster pilaanichi kan qophaa'e fedhii OPDOtiinis osoo hin taane beekamumti isaaniin alatti hicciitiitiin xumuramee kan dhufedha. Har'a gahanii gaafa fincilli uummataa wayita barcuma aangoo isaanii raasu uummata mariisisna kan jedhan bor akkuma filmaaticha yeroo darbee dhibba irraa dhibbatti Oromoon maaster pilaanii keenya simateera jechuun dabballee isaanii fi tokko shanii isaanii televezyiinii irratti baasanii akka afaan nutti bansiisan shakkiin hin jiru. Kanaafuu wayyaaneen bulchitoota ishee kanneen akka Muktaar Kadirii fi Fiqaaduu Tasammaa faatiin uummata mariisisuuf jirra. Yoo Oromoon murteesse malee hojiirra hin oolu jechuun isaanii qabsoo fincila diddaa garbummaa kana laamsheessuuf kan akeekamedha malee booda akkuma filmaata wayyaanee beeknu sana akka ta'u shakkiin hin jiru. Kanaafuu Oromoonis durumaanuu dammaqee ol ka'ee falmachaa kan jiru Buraayyuu fi Sabbataa dabarsinee hin laannu jechuu qofaa osoo hin taane Finfinneeyyuu nutu bulcha jechuun gaaffii abbaa biyyummaati jechuun aangoo harkatti galfachuuf falmii isaa hanga dhumaatti galmaan gahuuf dhaabbatee jira. Holola OPDOtiinis kan dhaabbatu hin taane fincilichi golee Oromiyaa maratti itti fufee jira. Oduulee qeerroo nu dhaqqaban Jaan Hariiroo Jorgoo nuuf dhiyeessa. Qophii addaa fi walleelee warraaqsaas ni qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jechaa kan isin keessummeessu ani tokkicha murteessaati. Barataa Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'e Tafarii Dhaangi'aa kan jedhamu yeroo darbe rasaasa wayyaaneetiin Yuunivarsiitii keessatti rukutamee hospitaala ture guyyaa kaleessaa lubbuun isaa dabarteetti. Reeffi barataa Tafarii guyyaa kaleessaa ganda dhaloota isaa kan ta'e Jimmaa Arjootti wayita awwaalchaaf gaggeeffametti uummanni xinnaa fi guddaan bahee lolli guddaan wayyaanota wajjin gaggeeffamaa ooleera. Barataa Tafarii Yuunivarsiitii Wallaggaatti barataa kompiitara saayinsii ture. Kun kanaan otoo jiru Yuunivarsiitiin Wallaggaa barattoota Oromoo baay'inni isaanii 15 ta'e akka ari'e beeksisee jira. Barattoota kana kan ari'uu danda'e mooraa jeeqxan barattoota fincilaaf kakaaftan jechuun akka ta'es barameera. Magaalaa Buraayyuu keessa ilmaan Oromoo akka bineensaatti adamsamaa akka jiran qeerroon saaxilee. Haaluma kanaan aartist Bilisummaa Dinquu kan jedhamu yeroo kana mormi keenya citu malee Oromiyaa biyya keenya dabarsinee hin laannu jechuun weellisee fudhatama guddaa kan argate aartistii sabboonaan Oromoo Bilisummaa Dinquu tika wayyaaneetiin mana jireenya isaa kan Buraayyuutti argamu keessaa ukkaanfamee fudhatamuun isaa barameera. Aartistiin kun hedduu waan garaa isaan gubeef amma harka isaaniitti erga galee dararaan akka Eebbisaa Addunyaa fi Yoosef Gammachuufaatti akka lubbuu isaa hin dabarsine shakkameera.
kun kanaan osoo jiru Buraayyuu keessa jiraataa kan turan artistoonni Oromoo hedduun adamsamaa kan jiranii fi istuudiyoo muuziqaan Oromoo itti hojjetamu seenanii meeshaalee muuziqaan itti hojjetamu kan saamanii fi artistootiin istuudiyoo sana keessa jiran deeggarsa uummanni Buraayyuu godheefin jalaa baafachuun gabaafameera. Akka gabaasaa qeerrootti istuudiyoon Dinqiisaa Dabalaa kan saamamee fi qindeessaan kun dameetikaan adamsamaa akka jiru ifa ta'eera. Wayyaaneen artistoota Oromoo irratti duula addaa kan bantee fi walleelee warraaqsaa gootummaa sabaa leellisan saba dammaqsuun biyya raasaa jiraniif sodaa isaanitti dhagahameerraa yoo ta'u artistoonni kunneen sodaatiin akka biyya gadi lakkisanii bahaniif tarkaanfii fudhatamaa jiru ta'uu beekuun artistoonni Oromoo akka fedha diinaatti biyya gadhiisanii bahuurra wareegama kamuu uummata waliin ta'uun baasuu akka qaban qeerroon dabalee dhaameera. Godina Wallaggaa dhiyaa aanaa Laaloo Assaabitti uummanni wal ijaaruun tokkummaan milishoota wayyaaneen leenjistee biyyatti deebiste irraa huccuu reenjarii wayyaaneen itti uffistee ergite hunda isaaniirraa bakka tokkotti walitti qabee irraa fuudhee ibiddaan gubee huccuu uummataa itti uffisee qabsoo uummataatti akka makaman godheera. Akka gabaasaa qeerroo naannoo kanaan dhaqqabetti wayyaanonni akkuma fincilli diddaa gabrummaa kun eegaleen torban sadan kana akka isaan qawwee isaanii wayyaaneetti hin garagalchine shakkanii qawwee milishoota isaanii dhalootaan Oromoo ta'an irraa kan hiikkachiisan ta'uun barameera. Akkasumallee abbootii qabeenyaa duraan baroota dheeraaf hayyamsiisanii qawwee bitanii kanneen qabeenyaa isaanii itti tikfatan illee hunda kan dhalataa Oromoo ta'e mara irraa abbootii qabeenyaa meeshaa waraanaa galmeessanii hidhatan mara irraa hiikkataniiru. Kunis wayyaaneen hangam akka Oromoo sodaattee jirtu kan mirkaneessu yoo ta'u Oromoon biyya kana irratti akka lammiitti kan hin ilaalamne ta'uu isaa fi yoomillee diina Itoophiyaa jedhamee akka shakkamu addeessee jira. Qeerroo aanaa kanatti argamu tokko dubbisneerra waan naannicha jiru akka armaan gadiitti nu hima kunoo caqasa. Laaloo eessa godina kam? Godina kam jette? Godina kam? Hayyee. Eenyuun? Uummatatu gugguba? Haan eenyu? Eeyyee. Hayyee. Amma ganama kanammoo aanaa sana keessa ta'ee mana barumsaa waloo akka jedhamu keessatti bariidhaan ijoolleen hiriiruma kaanii sana gaafa isaan dhageessifatu ka'anii mucaa tokko rataadhaan rukutanii ajjeesan. Eenyu maqaan isaa beektaa? Kan qabatteera. Damee Yoosef jedhama mucaan kun. Mucaa Damee Yoosef jedhamu kana. Damee Yoosef? Gamee ayyee. Ayyee.
walumaa gala amma ofarrellee bakka yaa ittisaatu uummata mana keessaa fuudhee reebicha miidhaa garaagaraa irratti geessisaa jiru. Kun immoo amma uummatni magaalaa raayyaa ittisa bakka itti baay'ee fixatee jiru kana humna sana waraanaan kan geessisee daa'imman garuu jaarsolii filatanii. Ayyee. Ofirraa dhorkataa jiru. Kana fakkaata. Milishoota irraa cuu militarii irraa baasanii guban kan jette sanatti mee bakka sanatti deebii sirriitti ifanaa godhi. Milishoonni kun qawwee hin qabanii qawwee isaanii uummanni irraa fudhanne. Yeroo isaan battaluma rakkoon kun bakka amboo gara ba'aatii jalqabeetti jiru. Namoota iyyatti baasanii qabeenyaa ta'an irraa illee sassaabanii milishoota sana immoo yeroo suma irraa fudhatanii daandii tufitti fayyadamu malee meeshaatti kennanii. Okay. Durumaanuu meeshaan qaban jechuu jarri. Warruma abbootii qabeenyaa ta'anii iyyatti baafatanii irraa sassaaban yeroo dhuma kana jechuudha. Dhiyooma kana. Egaa dubbiin kun eegalee milishoota isaanii irraas qawwee guuraniiru jechuudha. Milishootuma Oromoo irraas qawwee guuraniiru jechuudha. Gara lixaatti hiriironni ba'aa jalqabeetu akka gaaffii matattamaa fudhatanii abbootii qabeenyaa irraallee fudhatanii bifa ergi isaanii hiilee nama waan guyyumtanii jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Kanadha. Kanaaf duraanuu isaan waan tarkaanfii fudhatan waan beekaniif uummanni kun nutti garagaluu danda'a yaaddoo jedhurraa kan ka'an milishoota isaanii irraallee otoo nafiin milishaa isaanii irraallee qawwee hiikaniiru jechuudha durumaan. Hayyee guddaa galatoomne. Akkasumas gundiyammaa daldalaa lawan jedhumaa tokkoo fi jaarsota lattiilee akkuma kanaa bifa kanaan tarkaanfiin kun irratti raawwatu. Hayyee guddaa galatoomne. Ilmaan saboota kibba impaayera Itoophiyaa waraana wayyaanee keessa jiran yeroo isaan qawwee Tigree uummata isaanii irraa kaasanii gara ajajoota waraana wayyaanee Tigree ta'anitti deebisan amma. Dhuma jaarraa 19ffaatti biyyooti saboota kibba impaayera Itoophiyaa kanneen akka Affaar, Lissaa, Ogaaden, Oromoo, Sidaamaa, Konsoo, Kaafichoo, Walaayittaa, Kambaataa, Majangir, Hadiyyaa, Nuweerii, Anyuwaa, Beenishaangul, Gumuzii fi kanneen kana fakkaatan afaan qawweetiin garbummaa Itoophiyaa jalatti erga kufanii booda sirni cunqursaa siyaasaa, hacuuccaa aadaa, afaanii fi seenaa, saamicha diinagdee, dhiitama mirga dhala namoomaa, hiyyummaa, wallaalummaa, dhukkuba walumaa galatti salphinaa fi tuffiin saboota kana irratti fe'ame mootummaa wayyaanee Tigrootaan hoogganamu jalatti illee sadarkaa hamaatti itti fufee argama. Sabooti kibba impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin jilbeeffamanii sirna nama nyaataan irratti fe'ame kun sirna kana of irraa fonqolchanii sirna walabummaa, bilisummaa, haqaa, dimokiraasii, nagaa, badhaadhinaa fi gammachuu utubachuuf yeroo itti qabsoo dhaaban hin qaban. Walabummaa biyyoota isaaniif qabsoo uummanni kun gaggeessaa jiran akka fedhii fi hawwii saboota kanaatti galii isaa akka hin geenye kanneen gufuu guddaa ta'an keessaa tokko ilmaan saboota kanaa waraana wayyaanee keessatti hirmaachuudhaan qabsaa'ota bilisummaa uummatoota kanaa dhaabsisuun sirna nama nyaataa abbaa irree fi saamtuu Tigree saboota kana irratti tiksanidha. Ajajoonni waraana Itoophiyaa yeroo ammaa kana harki sagaltamni Tigroota oggaa ta'an isaan kun akeeka cunqursaa saamicha dhiittaa mirga dhala namoomaa hidhaa ajjechaa salphinaa fi tuffii hoogganootni TPLF qaban saboota kana irratti afaan qawweetiin fe'uu fi baachisuuf amanamanii kanneen hoogganoota TPLFin ramadamanidha. Akeeka cubbuu fi yakka hoogganootni siyaasa TPLF karaa nagaa fi dimokiraasii bakkaan gahachuu dadhaban irree waraanaatiin saboota kibba impaayera Itoophiyaa irratti fe'uu fi tiksuuf kanneen hojjetan ajajooti waraana Itoophiyaa Tigroota ta'an kun qabeenya saboota kanaa saamuu fi saamsisuun hoogganoota TPLF waliin jireenya duuroma quufaa fi qananii jiraatu. Ajajoonni waraana kanaa guutummaatti hoogganootaa fi qondaalota TPLF ta'anis waan hojjetanii fi sirna TPLF saboota kana irratti diriirsuu fi tiksuuf karoora baafatanii afaan qawweetiin bakkaan gahuuf waraana kaadhimu leenjisu
ijaaru hidhachiisuu fi ajaja kennanii ajjeesuu fi ajjeesisiisuuf kanneen aangoo qabanidha. Kanneen sirna TPLF dura dhaabbachuun saboota isaanii walaboomsuuf qabsaa'an dhabamsiisuuf fedhii hoogganootni TPLF qaban irratti hundaa'uun kanneen ajjechaa saamicha hidhaa gudeeddii raawwatan ajajootni waraana Itoophiyaa kun farra walabummaa saboota kibba impaayera Itoophiyaati. Mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa saboota kana irratti tiksuun ittiin saboota kana saaman ilmaan isaanii itti fufanii akka saamaniif ajajootni waraanaa fi siyaasaa Itoophiyaa Tigiroota ta'an qabeenya saboota kanaa irraa saamaniin manneetii barnootaa fi yuunivarsiitiilee bebbeekamoo fi gurguddoo kanneen akka Naayiroobii, Kampaalaa, Kaayiroo, Abuujaa, Beejing, Tookiyoo, Faransay, Berlin, Rome, London, New York, Washington fi kanneen kana fakkaatan keessatti ilmaan isaanii qananii guddaan oggaa barsiifatan haadhotii manaa fi firoottan isaaniifis qabeenya saboota kanaa irraa saamaniin baankiilee, hoteelota, buutikii, export import gurguddaan banamee fi magaalota kana keessa ilmaan isaanii waliin jiraachuun itti fufinsa sirna gabroonfatummaa isaaniitiif qabeenya kuufachaa jiru. Waan kana ta'eef aangoon qabeenyaan quufii fi qananiin ajajooti waraana Itoophiyaa Tigree ta'anii hoogganootni TPLF aangoo siyaasaa Itoophiyaa irraa turuu qofaan umurii akka dheeratu hoogganoonni TPLF immoo aangoo impaayera Itoophiyaa irraa turuun qabeenya saboota kanaa saamuu firoottan isaanii fi Tigiroota miseensa TPLF ta'an saamsisuu kan danda'an ajajoota waraana Itoophiyaa Tigree ta'an dhimma bahuudhaan walabummaa biyyoota isaaniif qabsoo sabooti gaggeessan yoo dhabamsiisan qofaa waan ta'eef hoogganootni siyaasaa fi waraana Itoophiyaa Tigree ta'an kun qabeenyaa fi dantaa walii fi maatii isaanii tiksuuf hojjetu. Hoogganootni siyaasaa fi waraana Tigree ta'an kun sirna isaan amma irratti olaantummaa qaban kun yoo kufe lubbuu qabsaa'ota saboota kibba impaayera Itoophiyaa hedduun kan itti gaafataman waan ta'eef sirna kana waliin tiksuuf kanneen walii kakatanii hojjetanidha. Herreega siyaasaa fi waraana Tigrootaa kana keessatti kan sadarkaa duriitti fayyadamaa jiruu fi itti fufee fayyadamu hoogganoota siyaasaa fi waraana TPLF fi maatii isaanii oggaa ta'u du'ee qaamaa itti hir'atee beela'ee dhukkubsatee maatii fi ilmaan isaa beelaa fi hiyyummaa keessatti dhiisee aduu rooba qabbanaa fi rakkinoota hedduun dararamee hoogganoota siyaasaa fi waraana Itoophiyaa Tigiroota ta'an kan aangoo qabeenya quufaa fi qananiin machaa'anii miila saboota cunqurfamoo irratti akka hooqisan yookaan balaqqaman godhaa jiru ilmaan saboota cunqurfamoo kibba impaayera Itoophiyaa waraana Itoophiyaa Tigirootaan hoogganamu keessatti humna ittisa biyyaa poolisaa fi milishaa ta'anii hirmaachaa jiranidha. Ilmaan haadhotiin manaa fi firoottan hoogganoota TPLF fi ajajoota waraanaa Itoophiyaa Tigree ta'an qabeenya saboota kanaa saamameen quufaa fi qananiin magaalota gurguddoo kanneen akka Afrikaa, Ameerikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa fi Awustiraaliyaa keessatti oggaa bashannanan ilmaan saboota cunqurfamoo kibba impaayera Itoophiyaa waraana Itoophiyaa yookaan wayyaanee keessa jiran ammoo of maatii fi saboota isaanii rakkina sirna wayyaanee itti fide kana keessatti dhiisanii qabsaa'ota walabummaa saboota kanaa irratti lola Tigirooti gaggeessan keessatti du'aa qaamaa hir'ataa beela'aa daaraa dhukkubsataa fi abdii fuulduraa malee jiraatu. Kana qofaa osoo hin taane hoogganoonni siyaasaa fi waraana Itoophiyaa Tigiroota ta'an doolaara miliyoona hedduu fudhachuun lola faranjooti loluu barbaadaniif ilmaan saboota kanaa waraana Itoophiyaa keessa jiran kireessuun lubbuu lafee fi dhiiga isaaniitiin faranjoota irraa doolaara walitti qabachuutti jiru. Kan nama ajaa'ibu ilmaan saboota kanaa lola kana keessatti du'an ajajooti waraana Tigree ta'an miindaa isaanii fudhatanii oggaa ittiin bashannanan kanneen qaama hir'atan ammoo beenyaa homaayyuu malee maatii fi firoottan isaanii irratti gatamu. Sirna saamichaa fi ajjechaa Tigiroota saboota kanaa irratti tiksuuf gammoojjii fi baddaa biyyoota saboota kanaa keessatti ogguu ilmaan kun dararaman ajajooti waraana Itoophiyaa Tigree ta'an magaala keessa taa'anii miindaa ilmaan kanaatiin daldala gurguddaa gaggeessanii qabeenya kuufachuun ofii fi maatii isaanii qabeenya quufaa fi qananii keessa jiraachisan. Ilmaan saboota kibba impaayera Itoophiyaa waraana Itoophiyaa keessa jiran irratti cunqursaa fi saamichi gaggeeffamu kana qofaa miti. Bakkoota miinoodhaan hidhaman lubbuu isaaniitiin akka qulqulleessaniif ajajoonni Tigree ta'an duubaan qawwee itti qabanii ilmaan saboota kanaa itti oofu. Carraan barnootaa fi guddinaa sadarkaa waraana Itoophiyaa keessatti jalqaba Tigirootaaf kennama. Tigirootni qofaatti teessuma godhachuun dantaa siyaasa Tigirootaa irratti mari'achuuf oggaa mirga qabaatan ilmaan saboota kanaa hariiroo sabummaa fi hawaasummaa kan hin qabne qofaa osoo hin taane
afaan ofii illee yoo haasa'an ija shakkiitiin ilaalamanii hordofamu. Firoottan maatiilee fi ilmaan isaaniitiif yoo xalayaa barreessuu barbaadan afaan Amaaraatiin akka barreessanii fi dursa Tigrootni akka dubbisan erga taasifamee booda Tigrootaan ergamaafi. Tigrootni raadiyoo fedhan akka dhaggeeffataniif kan hayyamamuuf ta'ee ilmaan saboota cunqurfamoo kana ammoo raadiyoo TPLF fi dhaabota ergamtuu isaanii qofaa akka dhaggeeffataniif dirqamu. Ilmaan saboota cunqurfamoo kanaa fi Tigrootni badii wal fakkaataa yoo hojjetan illee adabbii Tigrootaaf kennamuu salphaa ta'ee kan ilmaan saboota kanaaf kennamu ammoo ni ulfaata. Tigreen ajajaan ilmaan saboota kanaa jala jiru isa dhiisee Tigree bakka biroo jiru irraa ajaja fudhata. Ilmaan Tigrootaa malee ilmaan saboota kana ragaa ba'uu hin danda'an. Saboota kibba impaayera Itoophiyaa waraana Itoophiyaa keessa jiran irratti cunqursaan, saamichi, dhiitamni, seeraa fi to'annaan, tuffii fi salphinni ajajoota waraana Itoophiyaa Tigree ta'aniin raawwatu kana qofaa osoo hin taane hedduudha. Kanaaf ilmaan Walaayittaa, Kaafichoo, Kambaataa, Hadiyyaa, Oromoo, Sumaalee, Sidaamaa, Mazhangir, Anyuwaa, Nuweer, Beenishaangul, Gumuz, Affaar, Liisaa fi kan kana fakkaatan waraana Itoophiyaa keessa jiran ofii fi sabootni isaanii du'anii qaama hir'atanii carraa barnootaa fi guddinaa dhabanii jireenya abdii fi bilisummaa keessa hin jirre jiraatanii tuffatamanii salphifamanii maatii fi ofii hiyyummaan jiraatanii Tigroota hoogganoota siyaasaa fi waraana Itoophiyaa ta'an aangoo irratti tiksuu dhiisanii qawwee isaanii gara hoogganoota siyaasaa fi waraana Itoophiyaa Tigree ta'an irratti naannessuun gabroonfattoota saamtotaa fi yakkamtoota harki isaanii dhiiga ilmaan saboota kibba impaayera Itoophiyaatiin dhiqame kana irratti dhiyeessuu qaban. Qawwee isaanii hoogganoota siyaasaa fi waraana Tigree ta'an irratti naannessanii ba'aa garbummaa, ajjeechaa, hidhaa, saamicha, hiyyummaa, gadda, abdii dhabinsa, tuffii fi salphina sabooti kun keessatti darbaman jalaa isaan baasuun jireenya walabaa, bilisaa, dimokiraatawaa, haqaa, nagaa, tokkummaa, badhaadhinaa, jaalalaa fi gammachuu saboota kanaa badhaasuun dirqama seenaa, lammummaa, gootummaa fi sabboonummaa yeroo ilmaan saboota kibba impaayera Itoophiyaa waraana Itoophiyaa keessa jiran itti bakkaan gahan har'a. Ilmaan saboota cunqurfamoo waraana wayyaanee keessa jiranii meeshaa Tigrootaa osoo hin taane meeshaa saboota cunqurfamoo ni ta'u. Ayyanoo Ewnatu humna ittisa Itoophiyaa ajajaa gidduu galeessa irraa. Kubanya chanjirada, yo mana ragal fadde. Buse base madale, dibenko sitti chale. Kambultumi odani, dambino gosakami. Ya dambi ya matantu, ishe sanyi dabesa. Akkamiin dhaaltee odaa mataa gubbaarra teessa. Amma naalbeedhaan jiree hundeedhaan si buqqisa. Jajjabaa kormaa yaaseef mataarra si deemsisa. Amman sirra bobbaasa. Nu dhaga'ii haadhoti qoosifimna lammii keetiif sabni kee turusni bilisooma kan barreeraansee in ilaaliin ilmaruma takka gadii takka olii jireenyi dhala namaa jedhee Alkanii guyyaa yaadat gubadhee keessa kooti. Kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti. Barrin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaalchinaan dhaadannoo godhatteetti. Nu dhaga'ii haadhoti qoosifimna lammii keetiif sabni kee turusni bilisooma
أمبري رانسي إني لالي المرمى تكاغلي تكولي جريني لما جيبي أقدا بلشيدي بلسسي أنيمسي مشي مالو سيدي أقدا بلشيدي بلسسي أنيمسي مشي مالو سيدي أكمين دينا قنبسو Rasasan dina gombisu 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 Rasasan dina gombisu Rasasan dina gombisu Malu sede Keron kotulo le dehe barbadesa Kamputa teke edina kaminesa Ademasi Mashe malu sede Dimatu sibil infininu Kailo loro mo meshan sinjininu Ademasi Mashe malu sede Demani susuku barsis ne millako Dinarkani de sumbarsis ugarako Ademasi Mashe malu sede Akamin dina gombisu Rasasan dina gombisu Akamin dina gombisu Rasasan dina gombisu Rasasan dina gombisu Rasasan dina gombisu Mashe malu sede Yo ilmi dalatu halatti dubbata Ajjeese foonyata duusi sanyata Ademasi Mashe malu sede Na nyaata garaa koo qofan jajjabeessa Dhabeera lammii koo goota duusa Ademasi Mashe malu sede Dhummi nyaati yoomuu lafee gootota koo Kan lubbuudhaan jiru sahee waaqni koo Ademasi Mashe malu sede Egaa sitti nyaannaa yoom nyaanne foon maddi Galma ga'uuf jira kayyaan iddoo qabdi Balleessasi Ademasi Mashe malu sede 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 Akamin dina gombisu Rasasan dina gombisu 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 Rasasan dina gombisu Rasasan dina gombisu Egaan sagantaan keenya kan guyyaa har'aa kanumaan golomne waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii wal fakkaatuun hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.